Hooggantoonni masaraa Finfinnee fi Asmaraa waraana eeboo qaraa jiranitti dambaliin dippiloomaasii fi ji'oopolitiksii guutummaatti raasu tokko nama mooraa siyaasaa Oromoo keessatti onnee fi sammuu ta'e tokkorraa dho'ee jira. Jawar Mohammad waraana qawwee dhiisee waraana yaadaa fi dippiloomaasii dinagdee ifa baasuudhaan madaallii gaanfa Afrikaa bifa haaraan ijaaruuf minjaala marii irratti ilaalcha isaa tarkaanfachiisee jira. Gaazexaan beekamaan gaanfa Afrikaa tokko akka gabaasetti Jawar buufata doonii gabaan jijjiiruu yaada jedhu madaallii haaraa godhee lafa kaa'ee jira. Akkamitii Jawar herregaa ji'oogiraafii fi dinagdee baay'ee salphaa garuu suukanneessaa ta'e lafa kaa'ee jira. Ilaalcha haaraa Jawar gaanfa Afrikaa jijjiiruuf fide kana bal'inaan qabannee jirra. Waggootaaf mootummaa federaalaa ni kuffisna. Jechuuwwan haaraa horannee qe'ee keessanitti isin waraanna jechuudhaan adataa kan ture Tplf adda garoof tulummaan isaa daaraa ta'ee eeyyama mootummaa federaalaatiin araaraaf harka kennachaa jira. Daawwannaan tasaa ergamaa olaanaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo gara Maqaleetti taasisan mallattoo dippiloomaasii idilee osoo hin taane mallattoo kufaatii fi harka kennachuu Tplf isa dhumaati. Mootummaan Itoophiyaa inni masaraa Finfinnee taa'ee olaantummaa qilleensaa fi lafoo dhuunfatee madaallii waraanaa harka isaa keessa seensifatee Tplf'n akka booji'amaa siyaasaatti daawwachaa jira. Iccitii marii Obasanjoo saaxilee bal'inaan qabannee jirra. Hooggantoonni Tplf ifatti ba'anii nuti kanaan dura marii nagaa hin barbaannu jennee hin turre. Humni duuba keenya taa'ee nu dhiibaa fi nu jeeqaa ture. Hooggantoota Shaabiyaa Eertiraatii jechuun iccitii isaanii saaxilan. Masaraa Maqalee irraa ibsi biiroo koominikeeshinii Tplf baasee waraqaa ibsa siyaasaa idilee miti. Yoo xumuraatti nu faana turtan Tplf akkamitti akka jilbeenfattee fi Eertiraa gantee bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan of tolummaa fi lallabaa afaanii finxaaliyyii kaabaa dhaggeeffachaa jirtu dhugaan suukanneessaan dirree waraanaa fi minjaala dippiloomaasii irraa dho'e madaallii ji'oopolitiksii Itoophiyaa guutummaatti gara injifannoo xumuraatti garagalchee jira. Waggootaaf mootummaa federaalaa ni kuffisna michuuwwan haaraa horannee qe'ee keessanitti isin waraanna jechuudhaan yeroo dhaadataa turan. Adda garuu of tolummaan Tplf daaraa ta'ee jilbii isaanii cabee eeyyama mootummaa federaalaatiin araaraaf harka kennachaa jiru. Daawwannaan tasaa ergamaa olaanaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo gara Maqaleetti taasisan asxaa dippiloomaasii idilee osoo hin taane mallattoo kufaatii fi harka kennachuu Tplf isa dhumaati. Mee dhugaa dhooftuu kana gadi fageenyaan ilaallu. Obasanjoon gara Maqaleetti kan deeman callisanii lafaa kaanii miti. Eeyyamaa fi murtii guutuu mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin ture. Kuni madaallii humnaa keessatti kan agarsiisu mootummaan Itoophiyaa inni masaraa Finfinnee taa'ee olaantummaa qilleensaa fi lafoo dhuunfatee madaallii waraanaa harka isaa keessa seensifatee Tplf'n akka booji'amaa siyaasaatti daawwachaa jira. Tplf'n isheen torbanoota muraasa dura waraanaan malee furmaanni hin jiru jettu eeboo raayyaa ittisa biyyaa fi dirooniiwwan samiirraa qiyyaafaman baachuu yeroo dadhabdu dhiphina lubbuu baraarfannaa keessa seentee Obasanjoo akka iyyataatti ofitti waamtee jirti. Wanti hunda caalaa qaanessaa fi xumura siyaasaa Tplf saaxilu garuu haasaa fi ragaa isaan ofii isaaniitii baanidha. Tplf yeroo dippiloomaasiin harka kennachuu kana keessa seenu ofaatii isaa dhoksuuf sababa baay'ee ajaa'ibsiisaa fi qaanessaa ta'e tokko dhiyeesse. Hooggantoonni Tplf ifatti ba'anii nuti kanaan dura marii nagaa hin barbaannu jennee hin turre. Humni duuba keenya taa'ee nu dhiibaa fi nu jeeqaa ture. Hooggantoota Shaabiyaa Eertiraatii jechuun iccitii isaanii saaxilan. Ji'oopolitiksii keessatti yeroo gareen tokko michuu fi qaama ofii wajjin shira xaxaa ture dabarsee gurguruun sun mallattoo kufaatii xiinsammuuti. Tplf'n humnoota alaa fi keessaa wajjin gamtaa Tsiimdoo jedhamtee wal ijaartee Itoophiyaa diiguuf yeroo shira xaxxu. Mootummaan Itoophiyaa madaallii kana qilleensarraa daaraa godhe. Amma yeroo Tplf bobaa fi eegumsa dhabdu diinota Itoophiyaa Eertiraa saaxiltii of qulqulleessuuf carraaqxi. Kuni injifannoo dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa isa guddichaadha. Humnooti alaa kanneen Itoophiyaa diiguuf Tplf'tti fayyadaman Tplf'n saaxilamanii qaanii idil addunyaa dhandhamaa jiru. Mee amma gara haaldureewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Obasanjoo duratti tarreessanitti haa deebinu. Tplf'n isheen kiyyoo waraanaa keessatti hudhamtee hafuura baafachaa jirtu afaan qawweetiin mo'amtee miidiyaaf garuu ulaagaa dhiyeessiti. Dabratsiyoon qoqqobbii dinagdee nurraa kaasaa haleellaa diroonii dhaabaa birmadummaa keenya nuuf deebisaa jechuun gaafate. Ija saayinsii waraanaatiin kuni ulaagaa biyya injifattee osoo hin taane yannaa biyya mo'amteeti. Tplf'n haleellaa diroonii akka dhaabamu kan gaafatteef humni qilleensaa Itoophiyaa wiirtuu ajajaa kuusaa meeshaa fi hidhattoota ishee iddoo itti dhokatan hundaa seentimeetiraan adda baasee daaraa gochaa waan jiruufi.
Dho'iinsi daangaa Sudaan bakka Sharariinaa jedhamutti mudatees ragaa dabalataati. Tplf hargansuudhumaatiif jettee daangaa Sudaan cabsitee meeshaa fi loojistiikii galfachuuf yeroo yaaltu raayyaan ittisa biyyaa akkuma bakakkaatti roobee guutummaatti isaan ukkaamse. Waraanni kaaba Itoophiyaa kanaan dura ni deebi'a jedhanii warri abjootan dhugaa tokko hubachuu qabu. Raayyaan ittisa biyyaa inni har'aa isa waggaa 2 dura miti. Har'a teekinooloojii odeeffannoo basaasaa fi loojistiikii xaxamaadhaan samii fi lafoo guutummaatti dhuunfatee jira. Tplf meeshaa gurguddaa dhabdee humni ishee bittinnaa'ee hooggansi ishee wal nyaachaa jiru kun waraana idilee loluu dhiisii ofii isheetiyyuu lubbuun turuuf mootummaa federaalaa kadhachaa jirti. Waliigalteen Piriitooriyaa inni Tplf lubbuun tursiise yeroo of tuulummaa isaaniitiin cabu mootummaan federaalaa obsa dippiloomaasii guutuu agarsiisaa ture. Garuu yeroo isaan sarara diimaa tarkaanfatan deebiin kenname hatattamaa fi lafarraa kan isaan haxaa'u ture. Obasanjoon waxabajji darbee yeroo Maqalee deeman Tplf nuti mootummaa federaalaa wajjin mariin goonu jettee of tuulte turti. Jalama qofa keessatti erga drooniin kuusaa meeshaa isaanii bobeessite, erga daangaan Sudaan jalaa cufamee fi erga Shaabiyaan isaan gantee booda har'a isaanumatu Obasanjoo waammatee maaloo nagaan uf buusi jechaa jira. Kuni mo'icha dippiloomaasii fi waraanaati. Humnoonni alaa fi keessaa warri biyyattii diiguuf simdoo fi gamtaa adda addaa ijaarratanii hundi har'a madaallii teekinooloojii waraanaa fi bilchina dippiloomaasii mootummaa federaalaatiin guutummaatti caccabanii daaraa ta'anii jiru. Tplf marii nagaa Naayiroobiitti deemuuf maqaa ergamtoota ishee yeroo tarreessitu daandii injifannoorraa osoo hin taane daandii harka kennachuurra deemaa jirti. Waraanni lallabaa miidiyaatiin mo'atamu madaalliin dhugaa dirree irratti raayyaa ittisa biyyaatiin murtaa'ee jira. Dachee Tigraay keessaa masaraa Maqaleerraa ibsi biiroo koominikeeshinii Tplf hagayya 25 2026 baasee waraqaa ibsa siyaasaa idilee miti. Inni ija saayinsii waraanaa fi dippiloomaasiitiin yeroo gadi fageenyaan xiinxalamu iyyiinsaa harka kennachuun kan uffata of tuulummaatiin haguugamedha. Tplf isheen torbanoota muraasa dura waraana bannee mootummaa ni kuffisnaa michuu alaa qabna jechuun adataa turte. Har'a dho'iinsa droonii fi kiyyoo loojistikiitiin hudhamtee dippiloomaattiin Afrikaa akka ishee baraaruuf iyyachaa jirti. Tplf kan eegalu daawwannaa tasaa ergamaa olaanaa gamtaa Afrikaa pireezidaantii duraanii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo gara Maqaleetti taasisan ibsuudhaani. Tplf of jechuudhaan pireezidaantiin keenya Dr. Dabratsiyoon sagantaa idilee isaanii addaan kutuudhaan Obasanjoo simatan jetti. Garuu dhugaan ji'oopolitiksii maalidha? Biyyi yookaan gareen humni isaa guutuu ta'e ergama tasa dhufeef sagantaa isaa hin kutuu. Tplf daqiiqaa tokkoofillee marii kana dabarsuu hin barbaanne. Sababni isaas haleellaan droonii raayyaa ittisa biyyaa kuusaa meeshaa isaanii daaraa gochaa daangaan Sudaan jalaa cufamee ujummoo argansuu isaanii guutummaatti waan citeefi Obasanjoon akka ergamaa nagaatti osoo hin taane akka ogeessa lubbuu baraarutti gara Maqalee seene. Ittaan Sudaan Tplf ulaagaalee yookaan haldureewwan sobaa 5 tarreessitee jirti. Mee ulaagaalee kana tokko tokkoon herrega waraanaatiin haa madaallu. Inni jalqabaa qoqqobbii dinagdee fi uggura kaasuu. Inni lammaffaan kiyyoo waraanaa dhaabuu fi muddamaa qabbaneessuu. Ulaagaaleen kun lameen ifatti kan saaxilan tarsiimoon mootummaa federaalaa inni kokkee loojistikii kukkutuu guutummaatti milkaa'uusaa ragaa ba'a. Gareen waraanaa yoo kiyyoo diinaa cabsee ba'uu danda'e kiyyoon narraa kaasi jechuun minjaala dippiloomaasii irra taa'ee hin kadhatu. Tplf kana gaafachuun ishee raayyaan ittisa biyyaa dachee fi samii Tigraay guutummaatti zoonii du'aa akka taasisee fi finxaaliyyiin kunniin bakka itti socho'an dhabuu isaanii ifatti amanuu isaaniidha. Ulaagaaleen hafan sadan ammoo caalaatti qaanidha. Birmadummaa daangaa Tigraay deebisuu, buqqaatota deebisuu fi eenyummaa siyaasaa fi seeraa Tplf deebisuu. As keessatti dhiphinni siyaasaa inni guddichi ni mul'ata. Tplf waraana alaa qofa osoo hin taane lola keessootiin dhiigaa jirti. Jeneraal Taaddasaa Warraadaa fi deeggartoonni isaa Tplf madaallii siyaasaa cabsiteetti jechuun yeroo qeeqan. Dabratsiyoon ammoo beekamtii seeraa dhabuudhaan uummata Tigraay biratti fudhatamummaa dhabee jira. Kanaafuu eenyummaa seeraa nuuf deebisaa jechuun mootummaa federaalaa waraanuuf osoo hin taane ofii isaaniitiif dachee Tigraay keessatti morkattoota isaanii ukkaamsanii lubbuun jiraachuuf iyyachaa jiru. Mee amma shira dippiloomaasii Tplf ibsa ishee kana keessatti xaxxee haasaxillu. Ibsichi Obasanjoon mootummaa federaalaa wajjin mari'atee torbee tokko yookaan 2 keessatti deebi'a jedha. Garuu nuti mootummaan badhaadhinaa fedhii dhugaa qaba jennee hin amannu. Waadaa sobaa waggoota 4 darbanii irra deebi'uu hin feenu jedha. Kuni ji'oopolitiksii keessatti tarsiimoo komii dursuu jedhama. Tplf mariin kun akka kufaatii isheetti xumuramuu dursitee waan beektuuf mootummaatu nagaa hin barbaadu jechuun hawaasa idil addunyaa gowwoomsuuf qophaa'aa jirti. Garuu dhugaan lafa jalaa mootummaan Itoophiyaa of tuulummaa Tplf cabsee waraana qilleensaatiin isaan jilbeenfachiisee jira. Finfinneen amma fedhii Tplf guutuuf dirqama tokkollee hin qabdu. Isheen madaallii waraanaa harka isheetti dhuunfattee jirti. Wanti hunda caalaa onnee Tplf cabsee sammuu isaanii bitaa galchee haasaa isaanii isa xumuraa keessa jira. Nuti marii nagaa ifatee kan yeroon itti murtaa'ee fi qaamolee idil addunyaa dhiibbaa uumuu danda'aniin deeggaramuu barbaanna jedhan.
Tplf namallee